Hawaasa Oromoon kutaan Dirreedaa magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u. Sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isaan affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Director Olanan OMN Muhammad Abbash Ulalan Mumme OMN Dajani Gutama Zak Dube fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Tesson Hampeter Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 702-579-1955 702-445-9648 Kota Halero Ormofim Ormia Ratualon Hamarian OMN Utubun Sababalaf Sagale Hatan OMN Ijafin Gurronta Korek Indesitu Saganticham Las Vegas Nevada USA